si gaafanne nu guyyaa jalqaba hojii mana keetii fi walirra dhaqqaba guyyaan keetii akka nama dinna mudhanne lattee gammada hammanne galataan guutanne guyyaan keetii akka nama dinna mudhanne lattee gammada hammanne galataan guutanne. Barbadi saaf lagatti qabune halkan guutuu dhaxxaanne qurxummii fuune ati dhunnaan noof guutte mere bintennallee gaafintennaa nu deebite ta keessa kennallee ati dhunnaan nuuf guutte mere bintennallee gaafintennaa nu deebite ta keessa kennallee. Guyyaan keetii dhaqaan nambatinna mudhanne laddee gammada hammanne galataan guutanne guyyaan keetii dhaqaan nambatinna mudhanne laddee gammada hammanne galataan guutanne. Si boonu namooti nu kolla harki kee yennaa dhuufen fojoo nama golla adaa ati nu dhuuftaa robii nama keeti adoo diinoleen dhaggitu jaarrame manni keeti adaa ati nu dhuuftaa robii nama keeti adoo diinoleen dhaggitu jaarrame manni keeti. Guyyaan keetii akka nama dinna mudhanne lattee gammada hammanne galataan guutanne guyyaan keetii akka nama dinna mudhanne lattee gammada hammanne galataan guutanne. Namooti bacangaafu ilaaleen beeka afaanumaan dubbaatee callisee nu jeeka gaafa sallee nun deene qaddee nu tarsite ol kaatee nuuf kennite waan qara nu marsite guyyaa sallee nun deene qaddee nu tarsite ol kaatee nuuf kennite waan qara nu marsite. Akkana nuun jetteeti kakuu nu galte isin waliin jiraadha yaadina jette guyyaa ifi eegaatte mummotte kakunteenna harroota naaf olkaane ulfaadhu sin jenna guyyaa ifi eegaatte mummotte kakunteenna harroota naaf olkaane ulfaadhu sin jenna. Guyyaan keetii dhaqaan nambatinna mudhanne lattee gammada